Mashallah alle zulan teessan jechuudha. Majlisa ayuuneemii nama lama wal bira baasee meetira 12 fi meetira 10 jechuudha. Haala gaariidha. Majlisa hedduu bareedaa ta'e gubbaa isaa kanarratti mastaawoti gala akkasuma maachii manxaafii kan qabu. Majlisa haalaan bareeduu fi haalaan kwaalitii ta'e qabadhee sin dhufee jira. Lachuu ayuuneemiidha. Gatiin isaallee ta'e kwaalitii isaallee ta'e hunda isaa beekuu yoo barbaadan viidiyoo kee kana hanga xumuraatti subscribe like share godha. Ilaalaa sin jaa waa hedduu irraa hubattanii waa hedduu argitan jechuudha. Gatii isaallee ta'e ayuuneemiin darajaa meeqatu jira akkasuma mooyyuu oriijinaaliin kamii woroonni jettanii gaafa isinitti ta'e viidiyoo kee kana hanga xumuraatti subscribe like share godha yoo ilaaltanii waa hedduu irraa argattan sin jira. Akkasuma namoonni jechuu barbaadanillee ka akkamii akka ajjattan kan giraasinitti galee yookaan isin dhibellee asirraanii hubatta waan ta'eef koottaa keessan na dubbisaa sin jedha. Viidiyoo kee kanallee subscribe like share godha hanga xumuraa ilaalaa kabajaan isin gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuu jaalatamtoota kabajamtoota uummata Oromoo zura jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kenna ka onnee qulqulluu irraa madda simbiraa jiraatochaa har'allee minxaafii haalaan bareedaa ta'ee fi akkasuma majlisa jechuudha qabannees ni dhufnee jirra jechuudha. Akkuma san argitan maashaallah majlisni kun ayuuneemii haalaan bareeduu fi haalaan kwaalitii ta'e jechuudha qabadhees ni dhufee jira. Majlisni kana namoonni barbaadan namoonni jaalatanii keessa na dubbisaa sin jedha. Viidiyoo kee kana hanga xumuraatti subscribe like share godha akka ilaaltan abdii guddaa sinirraa qaba. Hanga xumuraatti viidiyoo kee kana dhaggeeffadhaa sin jedha. Gatii isaallee sin hima akkasuma minxaafii haalaan bareedaa ta'ee fi haalaan kwaalitii ta'e jechuudha. Asirratti yoo na dhaggeeffattan waa hedduu ni argattan sin jedha. Majlisni kun meetira 12 akkasuma lafarra ol kamsisaa abbaa 40ti. Akkasuma ammallee karariin isaallee kararii qoshooshooka kararii xuraawee sun taane kararii haalaan bareedaa ta'ee fi majlisa haalaan kwaalitii ta'e ayuuneemii jechaadha. Majlisa kan ayuuneemii kana nama lama wal bira baasa jechuudha. Akkuma sin argartan kana lachuu abbaa 40ti. Lachuu ayuuneemiidha. Lachuu gatiin isaa tokkoma. Garaagarummaan isaa meetira bichaadha. Tuni minxaafii qabdi suni minxaafii hin qabdu. Minxaafiin isii minxaafii guddaa qaba. Garuu jidduu isaa kana qofa afuu barbaada. Naan jettee minxaafii kana haala isin argitan kanaan haala kanaan irratti qopheessee fi jira jechuudha. Maashaallaadha. Minxaafiin kun qumatiin isaa meetira 3 bal'inni isaa meetira 2 akkuma isin argitan kana gaheen jiru garuu yoo manatti deebi'ame bal'inaan afama beeka. Qumatiin osoo hin taane bal'inaan afama. Gaafa akkasii afama ammoo hin gaha. Jalaa ammoo guddicha qabdi. Kana ammoo isaan maachi godhuu waan barbaadduuf isaan argitanii majlisa kana maachi godhuu waan barbaadduuti. Jalaaf gammoo guddaa qaba naan jette. Akkuma isin argitan kana majlisni kun meetira 12 sinin jedhee jira. Haalaan bareeda maashaallaadha. Homa takka haftee sarraa hin qabu. Akkasuma minxaafiin kunillee minxaafii baay'ee furdaati jechuudha. Minxaafiin darajaadhaan akka isin barbaadanii meetira isin barbaadanii jira jechuudha. Isin garuu tana minxaafa guddicha lafaa waan qabduuf jidduu isii keessa guddoo sanirraan darabdee afuuf jechuudha. Akkuma isin argitan kana haala kanaan hojjanneef jira. Gubbaa isaa kanarra mastaawteetu gala hin beektan jedhee yaada. Akkasuma makaddaa kanarratti illee mastaawteetu gala jechuudha. Beektiraasii isaallee ta'e makaddaa isaallee ta'e diizaayinii kanaan hojjetameera. Inni kun ayuuneemiin isaa jidduu keessatti hunda isaa hin jiru argitanii. Ayuuneemiin kun darajaa qaba. Ayuuneemiin itti baay'atee fi ayuuneemiin itti hin baay'anne ayuuneemiin itti xiqqaateetu jira jechuudha. Akkasuma gatiin isaallee hunduu garaagara wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Akkasuma ammallee carqiin isaallee kwaalitii qaba. Gubbaa isaa kanarra mastaawoti galasin jedheera makaddaa kanarratti yookiin kan ciqilfatan kanarratti bakkee duwwaa kanarratti mastaawotiitu gala wanti isin beekuu qabdan guutuma isaatu zuuriyaa isaa guutuu isaarrattu mastaawotiitu gala isin jedhee jira jechuudha. Akkasuma bootaa duwwaa hafe kanninillee makaddatu jira. Bakka amatti beektiraasiin jiru kanallee makaddatu jira. Irratti guutee hin jiru malee jechaadha. Beektiraasiillee saddeet qaba makaddaallee saddeet qaba wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Akkuma isin argitan kana haala isin argitan kana akkana qopheessineef jira. Makaddaa saddeettan irratti iyyuu mastaawotiitu gala isin jedhee jira wanti isin beekuu qabdan. Ayuuneemiin akkana itti baay'atee hojjetamee jira jidduu isaa keessatti jechuudha. Akkasuma ayuuneemiin illee darajaa qaba. Ayuuneemiin tokko hin jira. Abbiin tokko ka ayuuneemiidha jedhanii ka cabu tokkiin hin jira. Akka hin dogonqorre isa saniin isin dalaganii gatii isin qannasanii isa saniin isin dalagan garuu meeshaa hin taane birrii nama erga ba'uun hin oolle waan oriijinaali waan kwaalitii wanta qalbii namaa gammachiisu waan nama hin salachan yookaan erga mana gahee booda nama hin jibbisiisne erga mana gahee booda daraan ka dura ajajatan sanii olitti akka namatti tolu jecha waan akkasiisan ta'uu qaba. Akkasuma isin ja'a minxaafii jidduu keessaa kaasee akkana isin mul'isa jechuudha. Har'a namni na waraaba akkas guutuu hin jiru. Jidduu keessatti qofa isin mul'adhee jira.
biyaansi na argu qabdan jedheeti akkuma isin argitan kana ayuuneemni isaa jidduu keessatti haalaan baay'atee rasiniin jedhee jira wanta isin beekuu qabdani majlisni kun meetirii tokkochi birrii 23 jechuudha meetira 8 gadi yoo ta'e teebilii wajjin isin baasiniin jedhee irra deddeebisni himee jira 8 ol yoo ta'e wajjin isin baas 8 gadi yoo ta'e ofii keessan irra bitattanii teebiliin isaa haalaan akkana bareeda teebiliin kagama gamana afuri kajidduutin shanan irrayyuu mastaawoteetu gala jechuudha akkuma isin argitan kan arat maazaniin dalagame shanan irrayyuu mastaawoteetu gala jechuudha majlisni obboleetti teena qaalii akkana fakkaata taansi ammallee ka hiriyaa isiillee ayuuneemidha abbaa 40 karariin isaa kana garuu carqiin isaa tokkoma jechuudha carqiin isaa tokkoma karariin isaa garaa malee jechuudha carqiin kun yoo namni tokko waan haqatu sini fakkaachuu danda'a carqii haqatu sani miti karariin ittiin hojjenne kinooti qaama nusoo sontaane warqaama barru fi akkasuma bifa kireemidha jechuudha bifa kireemidhaan dalagnee fi karariin kun kararii faaqamu san irraa faaqamu sani miti kararii hedduu bareedaa ta'ee fi kararii carqiilleen carqii maashaallah oriijinaalii ta'e jechuudha haala isin argitan kanaan akkana bareechisnee dalagnee fi jirra jarri lachuuyyuu narratti dhiisan jechuudha zula adaraa kanke waan bareeda waan ufii keetii jaalattu obboleetti teena waan ta'eef ufii keetii nuuf ladhuu nu hojjechiisnaan jedhanii anillee hin beektanii kastamarii kiyya yookaan obboleeyyan tiyya guutuu hin salfachiisu na beektanii akkasuma mooyyuu isinillee hin salfachiisne akkasumatti dalagee fi baasee jira jechuudha akkuma isin argitan kana akka isin hin salfachiisne na beektan waan ta'eef haala kanaan alhamdulillah gargaarsa rabbiitiin haala isin argitan kanaan dalagee baasee jira jechuudha ammoo akka imnataa guutaan kana mataasisu ofiitii dandeetti ofiitii nu sontaane haguma rabbi nama laaffisen jechuudha akka isin argitan kanatti isin kunillee majlisa isii haalaan bareechisnee fi haala kanaan dalagnee fi jirra bootaa waan nu hanqateef jecha mara hin daraaddarree jechuudha akkuma isin argitan kana irraa hafa jechuudha akka isiillee meetira 12 dalasiifachuu baattu ka isii meetira 10 jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallaadha jechuudha hedduu namatti tolaa carqii ta'e akkasuma akkaataan istaayiliin ittiin dalagame ta'e waa hundi isaa namatti tolaa haala isin argitan kanaan saddeetti goonee bareechifnee faa goonee dalagnee fi jira jechuudha ka isiillee akkasuma isin argitan kana ayuuneemii haalaan bareedaa ta'e jechuudha gatiin isaa tokkoma jechuudha gatiin isaa 23 dalagnee fi akkasuma jidduun isaa kan guutuun teebiliin makaddaan hin kaa'amne argitanii makaddaa jechuun ka arkaan raga ciqilfata yeroo ta'an inni sun muraasatu ta'ee rakkinoo bakkee muraa kana hundattuu hin gala bakkee muraa kana hundattuu hin gala akkasuma isa guutuu irrattuyyuu mastaawotiitu gala jechuudha akkuma isin argitan kana kinooti haala kanaan dalagnee fi bareechisnee fi baasnee fi jira jechuudha meeshaaleen obboleeyyan tiyya lamaaniyyuu akkana fakkaata jechuudha warratuuyyuu fe'achuuf dhufanii fe'aa fi jira jechuudha sababa sanii fi asitti bootaa kanatti namni na waraabuu hin jiru sinin jedheen warruma fe'achuu dhufeen itti kenne silkii warrumatuuyyuu na waraabaa jira jechuudha warrummaan fe'achuu dhufee jarumatti kenne jarumaan na waraabaa jedheen jarri na waraabanii jiranii makaddaan isaallee kinoo akkana fakkaata sinin jedheera makaddaa kana irratti gala mastaawotiini akkama isin argartan kana majlisni kun meetira 12 sinin jira kun ammoo meetira 10 sinin jira haala isin argitan kanaan akkanatti bareechisnee midhaasisnee ulaagaa isaa irra guunnee baasnee jira lafarraa ol ka'umsa 40 sinin jira inni kun tana karraa ol ka'u jecha inni kun irraa ol ka'a namni tokko kan beekneen jira akkanuma isin normaal isin fakkaachuu baru danda'a fireemii ta'e nuneemii ta'e akkasuma VIP sanillee ta'e hunduu kun bakkee kanatti irraa ol ka'a gubbaa isaa kana guutuurra mastaawotiitu gala daarii isaa kana irratti nuneemii gala jechuudha meeshaan keenya irraa akkana fakkaata akka jaalattan abdii guddaa sin irraa qaba warroonni meeshaan biraa qabdan meeshaan keessan dabareema waluma duraa duubaan isinii ba'a warroonni ajajachuu barbaadan kootaa keessan ajajadha viidiyoo kana subscribe like share akka gootan kabajaadhaan isin gaafadha